jirtu kabajamtoonni fi jaallatamtoonni maatiiwwan hundi HD hundi keessan nagaa fi kabajaan keenya bakkuma jirtanitti isin haa qaqqabu isiniin jecha warroonni toora YouTube chaanalii kanaaf immoo haaraa taatan toora YouTube chaanalii kana subscribe godhaa akkasumas immoo viidiyoo kana like gochuudhaan jalqabaa isiniin jenna jechuudha. Egaa har'a wanti ani isiniif qabadhee dhufe aartistii Yoosan Geetahuun wallee haaraa wallee mata dureen isaa Yoomoree jedhu qabatee nu dhufee jira jechuudha. Waa'ee wallee kana aartistii Yoosan Geetahuun waan dubbate qabame interviyuu isaa kana dhaggeeffannee kana walitti deebinu ta'a jechuudha. Muuxannoo kana durumaan fedhe. Yoosan Geetahuun waggoottan darban kana keessatti walleewwan kiliippii babbareedoo nu biraan gahaa ture jechuudha. Isaa keessaa fudhannee kan ilaallu ta'e walleen sadii obsa jedhu waggoota 4 dura kan gadi lakkifamee fi akkasumas immoo toora viizhin intartiimentii irratti gadi lakkifamee kan ture viyuu miliyoona 42 qaba jechuudha. Kuni seenaa addaati sirboota afaan Oromoo keessaa sirbi viyuu hagana argate hin jiru jechuudha. Sirbi isaanii lammataa immoo waggaa tokko dura gadi lakkisee kan ture naannoo viyuu miliyoona 12 kan qabudha. Innis eelaa riikardii irratti gadi lakkifamee ture jechuudha. Waggaa tokko kan hin caalle keessatti viyuu miliyoona 12 ol argatee jira jechuudha. Kana malees immoo Hoop Intartiimentii irratti yookiin immoo Hoop Muuziqii Itoophiyaa irratti wallee keenya yeroo hin jedhu baroota 2018 keessa wallee Sossoorii jedhuuf akkasumas immoo Waatu Jiraa jedhu waggoota 5 dura yookiin immoo bara 2018-19 keessa gadi lakkisaa ture jechuudha. Egaa walleen inni amma ittiin dhufaa jiru kun immoo wallee mata dureen isaa Yoomoree jedhu akkasumas immoo kiliippii baay'ee nama hawwatudha. Namoonni baay'een eegatee kan jiran jechuudha. Kanaaf wallee kana akkuma inni gadi lakkifameen toora YouTube irratti gadi lakkifamurree ammaaf wanti beekame waan hin jirreef walleen kun akkuma inni gadi lakkifameen deematii akka inni viyuu argatu yookiin immoo akka inni baariyaalii ba'uuf jechuudha. Waan hordoftaniif galatooma. Yoosan Geetahuun waggoottan darban kana keessatti walleewwan kiliippii babbareedoo nu biraan gahaa ture jechuudha. Isaa keessaa fudhannee kan ilaallu ta'e walleen sadii obsa jedhu waggoota 4 dura kan gadi lakkifamee fi akkasumas immoo toora viizhin intartiimentii irratti gadi lakkifamee kan ture viyuu miliyoona 42 qaba jechuudha. Kuni seenaa addaati sirboota afaan Oromoo keessaa sirbi viyuu hagana argate hin jiru jechuudha. Sirbi isaanii lammataa immoo waggaa tokko dura gadi lakkisee kan ture naannoo viyuu miliyoona 12 kan qabudha. Innis eelaa riikardii irratti gadi lakkifamee ture jechuudha. Waggaa tokko kan hin caalle keessatti viyuu miliyoona 12 ol argatee jira jechuudha. Kana malees immoo Hoop Intartiimentii irratti yookiin immoo Hoop Muuziqii Itoophiyaa irratti wallee keenya yeroo hin jedhu baroota 2018 keessa wallee Sossoorii jedhuuf akkasumas immoo Waatu Jiraa jedhu waggoota 5 dura yookiin